Furtuu guddinaa bu'uura jijjiiramaa barnoota. Lammiin barnoota qarame biyya ijaara barnoota cimaa. Jirra jirtuu hordoftoota sagantaa dargaggootaa hirmaannaa dargaggootaa irra geenyeetti jirram. Hirmaannaa dargaggootaa teenya tanarraatiinis dhaabbanni guddina hawaasa Oromiyaa sirna banamsa sagantaa carraa barnoota bilisa Fugug magaalaa Hararitti bakka keessummoonni adda addaa argamanitti qopheessee ibsee laalchifnee waan waliin qindeeffanne kutaa maayyii qabannee dhiyaanneetti ni jirram. Turtii gaarii sagantaa teenyaa waliiniin isiniin jaamu.
Dhaabbanni guddina hawaasa Oromiyaa sirna banamsa sagantaa carraa barnoota bilisaa fuquuq magaalaa Hararitti bakka keessummoonnii fi dargaggoonni aanaalee godina Harargee Bahaa irraa hirmaatan argamanitti geggeessuun isaa ni yaadatama. Dhaabbanni guddina hawaasa Oromiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2014 kan hundeeffame hoggaa ta'u furmaata rakkoo hawaasummaa Oromiyaatiif dhaabbata guddina hawaasa Oromiyaa dhaadannoo qabatee hojjechaati jira. Nutis hojii dhaabbatichaa sagantaa tana keessatti isin dhageessisaa turuun keenya ni yaadatama. Waltajjii kanarratti dargaggoota haasofsiifne arraas kunoo akkatti aanu kanatti tartiibaan kan isin biraan geenyu ta'a. Aanarraa dhuftee ganaa ibsiteen booda harragaa dhaabbanni kunoo as arginu guddina hawaasa Oromiyaadha. Barattoota carraa argatan har'a kunoo baga gammadan jechaatiin jira. Yaadni ati qabdu mee naa ibsi. Ani kan dhufe ana badannoo argaa burqaan ijaarraa dhufe. Hayyee. Ayvaal kolleejjii keessatti baradha. Dhaabbatichi kun har'a barattoota fuudhee isnu filatee Ayvaal filatee asin nu barsiisaa jedhee fide gammachuu guddaa takkaan dhaga'ama. Hayyee maqaan keetis naannoo maqaan kiyyaa Diinee Maamessaanii naan jedhama. Haamee dargaggoota keenya wanni dhaamtu Diinee. Dargaggoota keenyaaf wanni dargaggoota harki qalleeyyii fideen kana goromsa isaanii hordofanii kolleejjiin Awaash akkuma beekamu goromsa qulqulluu kennuudhaan beekamti. Saniifuu akka barnoota isaanii cimanii gargaarsa argatan kanaan hara fuula dura deemanii dhaamaaf. Dargaggoonni keenya waltajjii irraa waa hedduu himamaa ture. Fakkeenyaaf yoo ni kan laallu taate waa'ee Sheek Bakrii Sabaloo, Sheek Mahammad Rashaad, Harargeen duraan hangafa turte. Arra isinis maaltu isinirraa eegama jaanii ergaan dabraa ture. Kun silaayis akkuma beekamu dura mul'annee turre garuu duubatti deebinee jira. Garuu ammallee if garree amma asirraa kaanee daandii abboota keenyaa sana hordofne hara fuula duratti deemuu qabnaan cimnee jabaannee barannee jechuudha. Egaa waan abbootii keenyaa san bikka abbootii keenyaa san akka caalaniif dargaggootaaf wanni dhaamtu. Kun akkuma beekamu duraanuu nuuf akeeknaan daandii isaan nuu kaansan barumsa ammayyaatti dabalannee hayyummaa teenya kan duraan qabnu sanyummaadhaan qabna hayyummaa Oromooni hara fuula duratti deemuu qabnaan jedha. Galatoom. Galatoom. Nama burkaan dagaagina ulaan sabarnoota saakaan birraa banaa hundaanitti yaatarree galaa seenaa baree barsiifataa. Baranii seenaa fi qalamaan taraaruun karoomaan badaaduun samiirraas bararuun barsiisaa nagayaa taliigaa namaa fi saawaa toltuu horuun abjuudhaan hin garruu firii barnootaatti beeynee dinaa gorruu. Mee maqaa keenyaa mee isarraa akka hirmaattee ganaa ibsiteen booda ragaa kunoo marii bal'aatu gaggeeffamaa ture keessattuu dargaggoonni keenya kalee eessa turre arra eessa jira boruu maaltu nurraa eegama waan jettu irratti yaada akkanaa kannituun barbaada maaliif arraan tana dhaabbatichi dhaabbanni mootummaa kan biyya keessattuu maqaa foguugiin hundaa'e kun dargaggoota keenya carraa hedduu uumaafii jira kanaa wajjin wal naa qabsiisi waa hedduu naa seeme. Tole galatoomaadha. Alii Yusufiin jedhama. Kolleejjii Awaash Vaaliitti kutaa faayinaansiitti itti gaafatamaa galii sassaabadha. Hayyee. Har'a akkuma waliin argaa turre dhaabbanni guddina hawaasa Oromiyaadha. Kutaa Harargee irratti wantoota hammana hin jaamne hojjechaatis jira.
hojjechuu isaatis qabatamaanis nu agarsiisaa jira. San keessaa immoo waltajjichi irraa waltajjicha addaatii fi waltajjii ajaa'ibsiisaadha. Kanaaf kaayyoon nus qabnu kaayyoon dhaabbatichaatis wal fakkaataa dhufe jechuudha. Saniif jecha dhaabbanni kun akkaatuma hundeeffama isaatitti waldaa guddina dhaabbata guddina hawaasa Oromiyaati. Saniif dargaggoota keenya qacarraa barnootaa dhaban qacarraa diinagdee irratti hawaasummaa irratti cabaa baroota dheeraa dura ture jechuudha. Qoodmaya biyyatti teenya yookaan immoo bahatii biyyattiidhaa barnoota keessatti qabdurraa kan ka'e hanqinoota baay'ee arkanii hanqinoota sana immoo suphuudhaaf carraan eenyuuf akka ta'u osoo hin jeen nutis hanqinoota sana suphuu irratti gahee qooda keenya bahuu qabna yaada jedhuun dhaabbanni guddina hawaasa Oromiyaadha. Waltajjicha irraa kana qindeessuudhaan barattoota 35 akka baha Harargeetitti jechuudha walitti sassaabuudhaan aanota irraa gama dhaabbata keenyaatittis nu qeebalchiisuudhaaf fideetti jira. Saniif jecha imalli isaanii imala gaariidha. Imalli isaanii imala milkaa'aa fi imala itti fufiinsa qabu jenneeti amanna. Walumaa galatti nuti dhaabbata kollejjii Awaash Vaaliitii wajjin dhaabbanni guddina hawaasa Oromiyaadha. Barattoota gaafa nu qeebalchiisu nutis amaanaa gurguddoo nurratti kuffisaniiti jiran. Amaanaan sunis caphaa hawaasummaa, caphaa diinagdeetii fi roga barnootaatiin caphaa uummanni keenya cabee jiru kana nutis gama faayinaansiitiin ni suphina, isinis gama barnootaatiin nu suphaa jaanii wal harkaa fuudhii isaarra gooneeti jirra. Kanaaf jecha nutis amaanaa isaan nu kennatan tana yoo rabbiin jedhee galmaan ni geenya, caphaa barnootaa ni suphina, caphaa hawaasummaa isaanii ni suphina. Kanaaf waldeenyi hawaasa Oromiyaadha. Waldaa karaa fuulduraatti guddinni isaatiif fooqa bunjaa. Galatoome Harargeen qomatamna yeroo hedduu maaliif ganamaa fi booda amalli isaanii ni jijjiirama jaameeti qomatamna. Kanaaf dargaggoonni keenya aadaa baratamte san Harargeen jimaan daldaluma qofaaf akkatti fayyadaman yoo karaa suduudaatiin waa'ee isaa ibsuun barbaachise jimaan hoggu takkallee kan irra taa'anii sammuu fi ittiin beekee sammuu fi ifiin jeeqan osoo hin taane kan daldalatanii hojiirra oolfatan akka ta'u dargaggoonni keenya hojii fi hojii qofatti dargaggoonni keenya dandeettii irratti akka ciman bikka manguddoonni keenya abbootiin keenya haganamaa jaamesan akka gayan wanni dhaamtu. Walumaa galatti amaloonni jaaman kun ni jiran garuu immoo wanni jimaa jaamu madda galiitiif itti fayyadamna malee madda rakkoo hawaasa keenyaa tahee bara baraan dhiibbaan dura godhuu irratti immoo nuti dursinee balaaleeffanna. Jimaan nuuf Harargeedhaaf madda galiiti. Madda jiruuf jireenyaa uummata Harargeeti. Garuu ammoo madda rakkoo hawaasa Harargee ta'ee itti fufuun qabu jennee amanna. Kanaaf barattoonni keenya yookaan dargaggoonni biyya teenyaa yeroo baay'ee roga barnootaa irratti duubarra jirra. Hirmaannaa biyyoomaa keessatti barnoota irraa nuti duubarra jirra. Hirmaannaa siyaasaa keessatti, hirmaannaa hawaasummaa keessatti, hirmaannaa diinagdee keessatti nuti dargaggoonni baha Harargeedha duubarra jirra. Kanaaf maaltu nurraa eegama jennaan wantoota nuun jaamaa jiran kana hunda isaatu gallakkisuudhaan aadaa abbootii ganamaa keenyatti safuu fi sansakkaa uummata keenya sanii deebinee jimaaf bakka kennuu osoo hin ta'in haraaraaf bakka kennuu osoo hin ta'in maaltu narraa eegama aan kalee maal keessaan ture arra maal irraan jira borummoo biitii tun uummanni nan keessa jiru kun maal narraa eegaa bayyanatee baruutu isarra jira. Kanaaf jecha guddina biyyaa keessatti gaheen dargaggootaa gahee olaanaadha. Saniif dargaggoonni keenya haba Harargeedha. Aadeeffama amaleeffannaa duraan jiru san walumaa galattuu gallakkisuu qaban. Kanarraa ararraa jalqabanii barnootaa fi barnoota qofa irratti xiyyeeffatan asumaan hin dhaamsa dabarsuu barbaada jechuudha. Ati yuunivarsiitii kamirraa marattee duraan? Barnoonni kiyya jalqabaatis Awaash Vaalii Kolleejjiidha. Awaash Vaalii Kolleejjii naqaree Awaash Vaalii Kolleejjii kan dalagu jira. Ayyee galatoo. Ulfaadhaa. Maaliif hin jeeseet? Miti eessarraa akka hirmaattee eeganaa ibsiteen booda har'a meegaa waltajjii tan akka millatte? Ayyee ani jalqaba irratti barataa Farhaan Usmaaniin jedhama. Barataa manaajimentii waggaa sadaffaati. Akkasumas pirezidaantii gamtaa barataa kolleejjii barataa Awaash Vaaliiti. Yaa'u har'a qophii har'aa kana haala gammachuu addaa akkana dhagahama. Maaliif jennaan kanaan dura nuti dhaabbata akkanaa kana hin qabnu turre har'a garuu dhaabbanni kun sochuma hawaasaatiin hawaasa hirmaachisee
hawaasuma hirmaachisee barattoota kanaaf carraa kana kannuu isaatti hedduu takka kan gammada. Keessattuu nuti dhaabbannoo kun ammaas kolleejjii keenya kolleejjii Awaash Baalii filatee barataa kana kolleejjii keenya wajjin hojjechuu isaatitti hedduu takka gammachuu takka dhagamaa jechuudha. Kanaaf carraa kanaan dhaabbata kanaanis galatoomaa jechuun barbaadan akka pirezidaantii gamtaa barataa tokkottis. Barattootaafis warra chiitti amma simbiratti carraa harkataniifis akkasumas dargaggoota hafaniifis dhaamsi qabdi. Barattoota carraa nu biratti harkataniif jalqaba irratti dhugaa dubbachuuf carraa kana harkachuu isaanii osoo silaa harka qalleeyyummaan isaanii baroota irraa isaan hin hambisin carraa kana harkatanii nu bira barachuu isaaniitiif hedduu takka carraa kanatti fayyadamanii carraa kana qixa sirrii ta'een qabanii baroota isaanii keessa cimanii bakka guddaa gahuu qabanii ja'an. Barattoota kaaniif ammoo harka qalleeyyummaan hiyyummaan baroota irraa isin hin hambistu. Maaliif jennaan dhaabbata kanaa kana qabna waan ta'eef hiyyummaa irraa isin hambistu. Kanaaf ibboo dandeebinaa waan akkanatti bakka ibboo dandeebinaa waan hin taane qabamtanii baroota keessanitti yaaduun dhiisinaa. Kanaaf dhaabbanni kanaa kun waan jiruuf dhaabbata kana keessatti kanaan carraan keessan isin dhaqqaba waan ta'eef baroota keessanitti asumaan jabaadhaan jaan isaaniinis. Waltajjii irraa sanarratti si arge eessarraa akka hirmaatte eeganaa ibsiteen booda waltajjii sana akkam ibsite akka dubartii takka. Maqaan kiyya barattuu Amaali Abdulkariimiin jedhama. Aanaa Gursum irraa hin dhufe. Awaash Baalii haalli barnootaa fi barnochuurraa bara 2017tiin fireeshidha. Immoo haala barnoota isaatirraa illee cimaadha. Takka illee bakka waan irraa rakkoo irraa himadullee hin qabu. Akka bakka bu'eetti illee ittiin haasa'u. Waan irrina irraa qabullee jeetillee irraatti. Waltajjii irraa sana waan asitti walitti qabamneef ni beektaa? Waan waltajjii barnootaatii fi haala barnootaatti wanti ija'amu irraa itti walitti qabamne. Haalli barnootaa isaatillee carraa harkachuu xiyyaafillee galatoomaadhaan ja'a. Yommuu akkamii carraa harkachuu dandeessi maatii keessa duraan akkam turte bara kam barnoota keessaati kutaa 12 immoo 12 duraan barnoota keessatti akkam turte duraan fi barachuudhaaf harki qalleeyyii dhammoo maaliin akkamiin filata? Harki qalleeyyii miti alhamdulillah. Harka qalleeyyii osoo hin ta'in maatiin kiyyalleen alhamdulillah ni qaban waan ja'an. Warri dhaabbatichaas si barsiisa maatii kiyyaan na barsiisa. Mee ijoollee carraa harkatte tan akkamiin ilaalta carraa kana harkatanii hiree osoo isin jalaan hafin akka keessanitti akka baratan carraa harkachuu isaaniitti. Carraa harkachuu isaaniitiif hedduu malee akka gammadaniin isaan hawwaaf mana barnootaa haala gaariidhaan mana barnootaa akka gaarii keessa waan jiraniif hedduu malee isaan gama keenya akka as goraniin ja'a. Dubartootaas haa ta'u dhiiraanis Harargeen duraan jalqaba turtee jaamee waltajjii irraa himamaa ture. Har'ammoo dhaloonni har'aan tanaa dhaloota akka Sheek Bakrii Sabaloo dhaloota akka Sheek Mamarree dhaloota akkasii tahuu qabaa jedhamee ture. Mee isinirraa dargaggoota irraa maaltu eegama? Jabaannee barachuu fi bakkaan ga'uudhaatu bakka guddaa harkannaa jeetii yaa hawwa. Hayyee galatooma. Furtuu guddina bu'uura jijjiiramaa barnoota. Samuti, cambia y ya no.
Maqaa keenyaa miti aanaa irraa dhufte. Maqaan kiyya ibsaa Maamad Ahmadii jedhama. Aanaa Baddannoo irraa hin dhufee kan itti baradhu Wallajjii Awaash ani itti aanaa pirezidaantii gamtaa barattootaati. Digirii waggaa 8ffaan baradha. Akaawuntiin ganta faayinaansiin baradha. Walgahii guyyaa har'aa kanarraa gammachuu guddaa takkaan dhagahame. Carraa barnootaaf carraa bilisaa kennamuudhaaf waan guddaa takkaan dhagahama. Akka gamtaa barattoota koolleejjii teenyaatti warreen carraa bilisaa kennameef kanaaf iddoo guddaa qabna. Waan barbaachisu hundaanuu isin moggaa jirra jennaani har'a sagantaa kanaa tanarratti hirmaachuu kiyyaaf gammachuu guddaa takkaan dhagahama. Mee dargaggoota keenya dhaamsi qabdu dargaggoonni Harargee dhagaa bikka dur abbootiin teenya turan sani deebi'uudhaaf maaltu irraa eegama? Sani deebi'uudhaaf namni hundi kaayyefatee karooraan pilaanaan baafatee moggaa dhaabbannee waan adda addaa Harargeen qamaate Harargeen akkas maqaa juusan lafa keenyee hundinuu nuti hidhannee akkaataa abbootii teenyaa Dr. Maamrashaat Abdullee Sheekh Bakrii Saaphalloo Jeeraab Baqatee akkasitti caalaa qophoofnee dhaabbannee isaan bokkootii abbootii teenyaa san ga'uu qabnaan jedha. Qabsoo hunda keessatti roga barnootaatiin haa ta'u roga qabsoo lolaatiin haa ta'u sirballeen haa ta'u tokkoffa turre har'a immoo sadarkaa bikkatan jirra. Har'a bakka sadarkaa duraanii jirru sadarkaa duraaniitti sanitti deebi'uudhaaf hundi xiqqaadhaa hanga guddaatti dhiiraa dhalaadhaan kaanee wal qabannee barnoota irratti jabaannee wanni ammaa jaarraa ammaa kanaaf yeroo ammaa tanaan wajjin akka duraaniitti deebi'uuf barnootaan nu barbaachisa xiqqaa fi guddaadhaan kaanee dhaabbannee carraa bakka sanitti deebi'uu qabnaan jaa barattoota keenya kan harka qalleeyyiitii fi warreen wantoota carraa barnoota bilisaa kun kennamuun carraa guddaa gammachuu guddaa takkaan dhagahama. Galatoom. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kayoon oromoota barnoota ammas barnoota kanata hukaba kayoon. Maqaan kiyya Sharaf Yusufiin jedhama godina Harargee Baanaa Baddannoo ardaa Waldeeraa Misirraa dhufee walumaa galataan barataa dipaartimentii narsiiti barataa kolleejjii Awaash Baaleeti wani nan jechuu barbaadu kolleejjiin keenya kun yookaan dhaabbanni kolleejjii keenya kanaa wajjin ta'ee wantoota keenya seenaa teenya ta duubatti hafte wantoota duubatti harkifatan san akkanatti hawaasa keenya bira dhaabbatanii akkana waan kana galmaan ga'uu isaaniitiif gammachuu guddaa tokko irratti natti dhagahame dhaabbata keenya wanniin dhaamuu barbaade haaluma ammaan tana jiran kanaan gara fuula duraatti hawaasa keenya ijaaruudhaaf akkanatti akka qophaa'an gammachuu guddoo takka ammaas achumaanuu dhaamsatti dabarsuudhaan barbaada akka yaada kiyyaatti walgahii gammachuu guddaa nan qabaa jechuudha irraan tana. Furtuu guddina bu'uura jijjiiramaa barnoota. Mee itti aanaan diinii kolleejjii Awaash Vaalii Harar obbo Yusuf Abbabee gama isaaniitiin akka kolleejichaatti barattoota kanneen simannee barsiisuudhaaf qophiidha jedhan. Barattoonni kunis carraa argatan kanatti fayyadamanii iddoo guddaa gahuudhaaf cimanii barachuu akka qaban bifa kanaan dhaamsa kennan. Har'aa kolleejiin Awaash Vaaliidha dargaggoota kunoo carraa kannee fi sanirraa asirratti beeksisaa turanii. Awaash Vaaliin maalirratti argama? Hundee sarramee gaggabaabsaati. Har'a carraa hiree barattootaa fi dargaggootaaf kannaati jira. Kanaas naa walmannaa odeessa. Okay, galatooma. Maqaan kiyya Yusuf Abbabee Beenaatiin jedhama. Itti aanaa diinii kolleejjii Awaash Vaaliiti. Egaa akka kolleejjii Awaash Vaaliitti har'a guyyaa irraa kan asitti argamuu dandeenye dhaabbanni guddina hawaasa Oromiyaa carraa barattootaa nama 35 sponsora ta'ee fi kolleejjii teenyatti barsiisuudhaaf
kolleejjii keenya filatee isaan san simachuudhaaf barattoota san qeebaluudhaaf asitti argamne. Egaa isaanis kana kan nu qeebalchiisuu danda'an hariiroo ammaan dura isaan utubuu keessatti isaan lafa qabsiisuu keessatti dhaabbata hawaasaa waan ta'eef lafa qabsiisuu keessatti gumaata isaanii wajjin godhaa turree fi kolleejjiin keenya immoo carraa barnootaa barattootaaf duraanuu kennuudhaan waan beekamuuf sadarkaa dippiloomaa fi digirii irrattis barataa hedduu aanaalee godina Harargee Bahaatii fi naannoo Hararii keessattis nama hedduudhaaf kennaa waan tureef san faana godhachuudhaan isaanis nu filatanii nutti hin goranii barattoota kana arraan tan nu qeebalchiisuu dandeenye jechaadha. Kolleejjiin keessa maal irratti argama? Waa'ee kolleejjii keessa egaa kolleejjiin keenya heeyyamaaf beekamtii sadarkaa digirii fi dippiloomaatiin guutuu dameelee barnoota ittiin argate hundaanuu barsiisaatii jira. Yeroo ammaatti marsaa sadaffaa eebbisiisee jira. Hanga ammaatti barattoota naannoo 5,000 ta'u marsaa 3 keessatti walumaa galatti eebbisiisee jira. Amma barataan aktiiviin barachaa jiru naannoo barataa 4,800 barataa kana sagantaa adda addaatiin simatee barsiisaa jira jechaadha. Kolleejjii keessan kana jecha tokkoon ibsuu jaan akkamiin kolleejjii keenya jecha tokkoon hogguun ibsu kolleejjii hawaasaa jeetumaan irraa ba'a. Dhaamsi qabduuf dargaggoota isin bira baraatu jiran maqaa keessan bakka deeman hundattuu akka beektee yaamsisaniif. Dargaggeeyyiin xurree barnootaa irra jirtu kun arra barnoota irra jiranii boru amaanaa biyyaa isaantu qeebala waan ta'eef waan harkarraa qaban kana xurree barnootaa tan maatiin isaanii raggattee isaan itti tumsaa jirtuuf kana amaanaa guddootu isaanii raggatame waan ta'eef kana fiixaan maxxansanii fiixaan baasanii deebi'anii immoo warra gurguddaa hawaasa qeebalu akka ta'aniin dhaamuu barbaada. Galatooma. Ulfaadha isinillee. Hojii gaggeessaan dhaabbata guddina hawaasa Oromiyaa obbo Sabboonaa Xaahaa dhaabbanni isaanii yeroo ammaa godinaalee Oromiyaa 12 fi magaalota 8 keessatti hojii tajaajila lammummaa hojjechaa jiraachuu waltajjicha irratti ibsan. Barattoonni 35 barnoota isaanii kolleejjii Awaash Baalitti akka hordofan waliigaluu himaniiti jiran. Obbo Sabboonaan hawaasni bal'aa fi dhaabbileen misooma hundinuu dhaabbaticha cinaa akka dhaabbatanis dhaamaniiti jiran. Barattoonni wayita barnoota isaanii xumuran dhaabbatichi akka isaan qaxarus waltajjuma kanarratti obbo Sabboonaan bifa kanaan waada galan. Xumurarratti barattoonni irraa haaqatan. Kun marsaa jalqabaa waan ta'eef oduu gammachiisaa dabalataa isiniif qabna. Dabalata dhaabbanni guddina hawaasa Oromiyaa barattoota 35 har'a guyyaa carraa barnootaa kenneef kana yeroo barumsa isaanii xumuran hundi isaanii gamanumaan hojjettoota dhaabbata kanaa ta'anii kan qaxaraman ta'uusaa gamanumaan gammachuudhaan isin beeksisuu barbaada. Barattoonni 35 marsaa jalqabaa waan ta'eef marsaa kana barnoota isaanii kan dippiloomaas kan digiriis eega fixaniin booda hojjetaa dhaabbata keenyaa ta'ee kan qaxaramu namoota hafaniif ammoo fakkeenya kan ta'uu isaa gamanumaan gammachuudhaan isin beeksisuu barbaada. Kanaaf haasawaa keenya xumuraa irratti piroojeektiin kun isa tokko. Piroojeektoota kana fakkaatan hedduu qabnaa. Isinis hawaasa keessan biratti dhaabbata keessan
ganda deemtanitti ollaa deemtanitti dhaabbata kana dhaabbanni guddina hawaasa Oromiyaa wirtuu diinagdee wirtuu hawaasummaa fi saayinsii fi teknooloojii tahee hojjechaa waan jiruuf isinis ergaa kana hawaasa keessan biraan gahuun maatii keessan biraan gahuun dhaabbata guddina hawaasa Oromiyaa utubuudhaan hegeree boruu waliin haa tolchinuun jaa horaa bulaa deebana. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo barattoonni carraa barnoota kana argatanis kanaan dura sababa rakkoo hawaasummaatiin barnoota isaanii kan addaan kutan ta'uu himaniiti jiran. Dhaabbata kanaan carraa barnoota argatanii barachaa jiraachuu ibsaniiti jiran. Barattoota carraa barnoota argataniifis waraqaan ragaa kennamteeti jirti. Nutis wal faana isin dhageessaa kan turre hirmaannaa dargaggoota keessatti waa'ee dhaabbatichaa kana fakkaata. Kanarraaf jennee walii qindeeffanne hirmaannaan dargaggoota keenyaas kanumaan walii galchina. Nagaan nu jiraadha. Toftaan jiruu namaa burqaan dagaagina hulaansaa barnoota saaqaa firraa bana. Hundaan itti yaa'aa tarree galaa seenaa. Barree barsiifannaa. Burqaan dagaagina hulaansaa barnoota saaqaa firraa bana. Hundaan itti yaa'aa tarree galaa seenaa barree barsiifannaa. Barnoota siqaa yaadaan si guddinaara. Galisi deessa ofee qaxxaamuraan qarooma siila taarikicha sitaa qidee nama baasa lulleetti hirsa barnoota irra cimsa dhandhamaa bilisa. Burqaan dagaagina hulaansaa barnoota saaqaa firraa bana. Hundaan itti yaa'aa tarree galaa seenaa barree barsiifannaa. Biyyoonni baratan firiisaa muratan. Injifatan jiru miyaa isii harkan irraanfatan rakkoo birraa fageessanii halaala daawwachaa maraa nuti hin beekneen nu to'achuu jiran mara nu gaafachaa. Burqaan dagaagina hulaansaa barnoota saaqaa firraa bana. Hundaan itti yaa'aa tarree galaa seenaa barree barsiifannaa. Warri reeddabdee barnoota irraa dhaabe. Mataa weeraranii sammuun bakkee doofu mo'atan jiru gamtaan hojjetanii ifiin baasan beela gargaarsa addunyaa fudhatee biyanii dhaabbatan qajeelaa. Burqaan dagaagina hulaansaa barnoota saaqaa firraa bana.
Kaanitti tarree gadaa seenaa baree barsiifata. Baranii seenaa fi qalamaan taraaruun qaroomaan badaaduun samiirraas bararuun barsiisaa nagayaa taliigaa namaa fi saawaa toltu horuun abjuudhaan hin garruu firii barnootaati beeynee dinaa gorruu.